afuriif shan isinii dubbisa. 15 afuriif shan irraa akkana jedha. Ilaa anatti qabanaa jiraadhaa. Anis isinitti nan jiraadha. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabate yoo jiraate dhaabbate ofiin ija godhatu ofiin ija godhachuu akkuma dameen muka wayinichaatti qabate yoo jiraachuudhaa baate ofiin ija godhachuu hin dandeenye isin anatti qabamtanii yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessan. An muka wayinichaati isin immoo dameota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu anis isatti jiraadhu isa ija baay'ee kan godhatu anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessanidha. Maal jechuudha? Ofii keessanii waan tokko gochuu hin dandeessanii. Wanti isin gootan maal? Anatu isin dhaabee, dubbii koo irratti isin dhaabeera, anatu isin guddisaa jira, anuma irratti ammayyuu qabamaa jiraadha, ana irratti of gataa, ana irratti hirkadhaa. Ani muka wayinii jiraataadha, isin dameedha. Dameen irratti qabatee hin jiraanne immoo ofii isaatiin ija godhachuu hin danda'u. Dameen irratti maxxanee jiraate immoo akkuma ija baay'ee godhatu isin ofii keessaniif waa gochuu hin dandeessanii. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kun abdii guddaa nu qabnudha. Abdii jijjiiramuu hin dandeenye. Edaa ofii keenyaan wixxifannee xaarree maal jennee ija godhachuu hin dandeenye. Edaa ofii keenyaan waan tokko gochuu hin dandeenye. Maayin muka wayinichaa irratti akkuma ijaaramnetti isatti maxxannee gaafa jiraannu isin gaafa natti maxxantanii jiraattu anis isinittan jiraadhaa. Yeroo sana hoo dameedha bakka taatanii ija godhattu. Dameeni hundee irraatu bishaanis argata, hundee irraatu albuudas argata, hundee irraatu waan hundumaa argata. Hundeen utuu hin jiraanneeti dameen jiraachuu hin danda'u. Muka gossuu gaafa barbaaddan naannessanii damee isaa gaafa hundee isaa gaafa murmurtanii mukti sun fayyaadhumatti jiru dameen keessaa goggoguutti ka'a. Kanaafitu anaan malee waa tokko gochuu hin dandeessan nuun jedhe Waaqayyoo gooftaan macca. Har'a isa malee waan tokko gochuu hin dandeenye. Namooti baay'een isa malee waa hin godha jedhanii ta'uufi dideera. Isa malee akkas hin godha jedhanii yaalanii ta'uufi dideera. Nuyi waan hundumaa keessatti kan nu dhaabuus danda'u, kan nu geggeessuus danda'u, abdiin nu qabnu isa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Inni akka namaa miti. Namni darbatee nama gata. Namni lafuma kaleessa jirtan isin beeka. Namni lafuma kaleessa jirtan isin laalee isinitti farada. Waaqayyo garuu ijoollee isaati bakka ta'eef isa dadhabaa ol fuudhee baatee, isa okkolaa qaqqabatee, isa deemuu dadhabe deemsisee, isa damee isaan ta'an irraa qeexxa'ee ija kan itti godhu inni jiraataa bara baraati. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Baga kan isaa taane baga inni irratti mo'e. Kanaaf egaa ija godhachuuf Kiristoositti amanuun amantiin hojii hafuura qulqulluutiin guutamuun ayyaana gooftaa irratti hirkachuun baay'ee barbaachisaadha. Isin dubbiseera 15 irraa. Muka wayinichaati isin immoo damoota isaatii inni anatti qabatee jiraatu anis isatti jiraadhu isa ija baay'ee kan godhatu anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessanii. Kanaaf hafuura qulqulluun inni nu kenne. Ayyaana isaanii nutti dhangalaase. Inni guyyaadhaa guyyaatti nu biraa namne. Haala hundumaatti halkanii guyyaa keessatti inni nu beeku. Akka namni ilaalutti kan nama ilaalle. Garaa namaa keessa inni qoree beeku. Inni nama deemsisu. Inni ija nutti godhuudhaaf har'as amanamaadha bakka ta'ee fi ija akkasiitti kanaan Waaqayyo ammayyuu nu haa gootu dabalee. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Muki ija hin godhanne immoo hojii hin qabu. Kanas inni ijaaf dhaaddanii muki tokko ija hin godhanne taanaan hojii hin qabu. Torban lamaan irraa isinitti beena Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 13 irraa gooftaan Yesuus Kiristoos muka ija harbuu tokko argee lalisee baay'ee ta'ee jira. Dhaqee ija irraa dhabee abaaree inni sin gogee jedha. Namoota tokko tokkollee yeroo sunoo yeroo ija wayinii ija godhachuu mitiiti maaliif akka jedhaniitu akka gooftaa chaalenjii gochuu barbaadu yaadu. Gooftaan iddoo sanatti waa'ee mukaaf ijaa malee waa'ee yeroo isaa miti kan inni dubbachuu barbaade. Mukti ija hin qabne hojii hin qabu. Muki waa hundaafuu sirriitti ija godhachuu baannaan baay'ee rakkisaadha kan isin wanti hunduu guutameef. Waa'ee saba Israa'el saba waa'ee Yihuudootaatiif raajicha Isaayyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1-7 irratti dhaxxanii gaafa ilaaltanii mee anaaf ija muka wayinii koo gidduutti faradaa isin jedha. Waa'ee saba Israa'elii fi waa'ee Waaqayyoo gidduutti dubbata. Muka wayinii kootiif waan gochuu qabu hundumaa nan godhe. Bishaan karaan argatu nan dhaabe, horiin akkatti illee kellaan itti ijaare, kunuunsa barbaachisaa hundumaa nan godhee fi nan sirreesse. Ija wayinii naa godhata jedheen eege garuu ija wayinii dhiisee ija hamaa godhate. Ija wayinii koo kanaaf wantan gochuu qabu an dhiise jiraare waan na barbaachisu godheera.
Inni garuu ija sana godhachuu dhiise ija gara biraa godhate. Kanaaf kottaa iji wayinii kun mukti wayinii kun saba Israa'el Yihuudaadhaaf Waaqayyoo gidduu isa jiru mee kottaa isin faradaa jedha iddoo sanarra. Kanaaf ija muka kanarraa hin eegamne kana maa inni iddoo isaa irraa nan diigaa akkasin godhaa achi iddoo lafa horiin qorqitu lafa bineensirra dhiituun taasisa jedheetu dubbata. Firdii saba Israa'el irratti Waaqayyoo ijarraa eegamu godhachuu diduudhaan kan inni irraatii eegee dhabee dubbata iddoo kanarraa. Kanaafiyyuu mukti waa hundaatiin guutummaatti godhamee fi ija godhanne immoo nama gaddisiisa. Mee yaadaa Waaqayyoo kan nu gone maayini? Tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin sababii cubbuu keenyaa nu ergee du'a nu du'uu qabnu ani isiniin du'a jedhee abaarsa isin abaaramuu qabdan isiniin abaarama jedhee isin jiraadhaa jedhee salphina keenya baatee karaa Kiristoos Yesuusiin lammata akka dhalannu godhee ofitti maraarse. Hafuura isaatiin immoo nu mallatteessee kan kooti milikkata kootirra jira jedhee qabdii nurra kaa'ate. Waaqayyoof garanni guddaa ta'u. Otuu qomoo ilaalin otuu dandeettii ilaalin otuu waan tokko ilaalin immoo hunduma keenyatti immoo ayyaana akka isaatti nurratti dhangalaase. Wanti nu dhowwate tokko hin jiru. Wanti nutti tokko hin jiru. Kanaafuu nuyi Kiristoos sadamee ta'etti qabamnee ija akka godhannu Waaqayyo nu gargaaru. Ta'uu baannaan maal jedha Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa maal jedha kana isin dhibu. Maal jedha boqonnaa 12 maal jedha? Damee otuu anatti jiru ija godhanne hundumaa in mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuufi irraa hin qeexxaa jedha. Qeexxa jechuun wantoota baala hin barbaachifne, damee hin barbaachifne ija godhachuudhaaf itti maxxanee jiru. Har'a anas taanaan kan maxxanee irra jiru. Kan ammoo dadhabe. Kan isin immoo dadhabdanii nan dhiisa jennee kan dhiisuu dadhabne. Hin godhannee kan goonu. Gochuu kan qabnu kan dhiifne. Wantoota baay'ee adda addaa nurraa kan qeexxee harkisaa immoo akka nuyi ija godhannu kan godhu Waaqayyo gooftaa maccaamayyuu dabalee eebbifamu. Isa waan hundumaa waan tokko keessaa waan qabnu. Kanaafi waa'een ijaa kana jechuudha ija godhachuu yeroo jennu. Kanaafiyyuu ija kanatu duuka buutuu gooftaa ta'uu keenyallee nama gara biraa biratti mul'isa. Ija kanatu kan Kiristoos ta'uu keenyallee mul'isa. Ija kanatu warra lammata dhalatan ta'uu keenyallee mul'isa. Ija kanatu warra karaa isaarra jiran ta'uu keenyallee mul'isa jechuudha. Kanaafiyyuu Yohaannis 15:8 irraa immoo Yohaannis hunda isaa qoradhaasin waa'ee mukaatiin qabee dubbata. 8 irraa maalidhaa? Kanaanii ilaa isin anatti qabamtanii yoo jiraattanii dubbiin koo isin keessa yoo jiraate waan feetaniin kadhattu isiniif hin ta'a jedha. 7 8 irraa immoo maalidhaa? Kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniini bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniini ulfinni abbaa koo hin argamaa jedha. Ija baay'ee yeroo godhattan duuka buutuu koo ta'uu keessan lallabuu isin hin barbaachisu, himuu isin hin barbaachisu, an kiristiyaanaam waggaa amanan amaneem jechuu isin hin barbaachisu, ijumti keessaniyyuu maalummaa keessan mul'isaa adeema. Namni gara biraan argaa deema. Yeroo iji keessan immoo mul'atee nama argu immoo abbaan koos kanaan ulfina argataa adeema jedha. Waaqayyo gooftaan maccaa tokko keenya nu gargaaru. Meegaa ijoota amma ilaalle kana hamma nu danda'ame tokkoon yoom baay'ee gadi lixuu baadhillee rurrukutee darbuun barbaada. Jalqaba irratti Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22-23 irratti ija ajii afuuraa inni godhadhaa jedhe keessaa inni jalqabaa jaalala. Jaalala inni jedhu mata duree baay'ee bal'aadha. Baay'ee kan nama haasofsiisu. Baay'ee irratti barreessuun kan danda'amu. Barumsa gurguddaa daayimeenshinii adda addaatiin kitaaba qulqulluu irratti hundoofne kan irraa barsiisuu dandeenyu. Garuu gabaabseen dubbadha. Jaalala yeroo jennu waa'een jaalalaa baay'ee faarfama. Namoota wal jaallatan gidduutti hin faarfama. Abbaa manaa fi haadha garaa gidduutti hin faarfama. Warra wal kaadhimmatan gidduutti hin faarfama. Ijoollee fi haadha gidduutti hin faarfama. Abbaa fi ilma gidduutti hin faarfama. Waldaa kiristaanaa keessatti hin faarfama. Faarsaan baay'een jaalalaan qophaa'ee hojiirra ooleera. Walaloo baay'ee walaleeffameera. Kitaabi baay'een barreeffameera. Jaalala inni jedhu kuni baay'ee furtuudha. Sagalee waaqa irraas fudhanne immoo waaqayyo mataa hundisaayyuu jaalalaa jedha. Inni hundi mataan isaa jaalala. Kanaaf iddoo kanatti ija hojii afuuraa inni jalqabaa jaalala jedhee kaa'e kuni qabxooliin asirra jijjiira namoota qabu. Ija hojii afuuraa baay'ee isa kiristaanota biroo jira hunduma isaa kan walitti nuu qabatee deemuu danda'udha yaada. Kanaaf eessaa jalqabee eessa deema jaalalli kuni?
jalqabee eessa deema attamii isa jedhu yennaa walii wajjiniin ilaale nan jaala. Seera keessa deebii boqonnaa ja'a lakkoofsa shanirraayi akkana jedha. Seera keessa deebii boqonnaa ja'a lakkoofsa shanirraa. Seera keessa deebii boqonnaa ja'a lakkoofsa shanirraa isiniin dubbisaa akkana jedha. Lakkoofsa ja'a shanirraa isiniin dubbisa. Ati Waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaanis jaalladhu. Irra deebiin isiniin dubbisa. Ati Waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan jaalladhu. Garaa kee guutuu humna kee guutuu jechuun otuu hin hambifatin. Otuu waa tokkollee hin qusatin. Waaqayyoon waaqa kee jaalladhu jedha. Deebi'ee Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 irraa isuma kana koot godheetu barreessaan wangeela Maatiyos kun jechuudha. Deebi'ee yeroo inni dubbatu ilaalla iddoo kanarratti wangeela Maatiyos boqonnaa 22 irraa dhannee gaafa laallu 22 lakkoofsa 37 irraa immoo isinii nan dubbisa. 22:37 akkana jedha isiniin dubbisa. Maqaa gooftaa Yesuusii namas tufee nan dubbisa akkana jedha. Yommus Yesuus deebisee Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Isuma seera keessa deebiirra jiru kanatu seera Musee irra jiru kanatu nama kanatti hima warra saduuqota afaan qabachiisuu yommuu dhaga'anii warri Fariisotaa achitti walitti dacha'anii isaan keessaa immoo namichi seera beekan tokko Yesuusin qoruudhaaf gaaffii isa gaafatee jedha. Gaaffii inni gaafate immoo yaa barsiisa seera keessaa abboommi isa kamtu caalaa qoruudhaaf jedha. Kanaafi maal jedhee deebiseef yommus Yesuus deebisee Waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan jaallachuu siif ta'a. Abboommiin hundumarra caalu inni duraa isa kana ilaalaadha. Jaalalli eessaa jalqaba hoo jettan Waaqayyo gooftaa maccaa fayyisaa biyya lafaa isa ta'e isa garmalee nuuf jedhee of hin qusan isa anaaf isiniin abaarsa nu baanu nuu baate Waaqa ta'ee utuu jiruu nama ta'uudhaaf garba ta'ee gad of deebisee waaqummaasaa akka waa hin baafneetti lakkaa'ee dhufee biyya lafaarratti dhalatee anaaf isiniif furee lubbuu keenyaa nuuf ta'e isa guutummaadhaan jaallachuurraa jalqaba. Itti fufee gooftaan Yesuus Kiristoos abboommiin hundumarra caalu inni duraasa kana eega jedhee booddee abboommi inni lammaffaan akkuma isa duraatii jedha. Inni kun isarraa addan bahu. Inni moomaan nama akka mataa keetitti jaallachuuf siif ta'a. Gaafa asirra ga'u gaa namooti haadhanii aduga. Isa jalqabaatti eenyu kan walii galle hin jiru. Waaqayyoon moo eessuma tokkoffaadha jireenya koo keessatti. Waaqayyoon moo haadha manaa koo garas. Waaqayyoon moo abbaa manaa koo garas. Waaqayyoon moo mucaa koo garas. Eenyu Waaqayyoon wal bira qabu jenna. Eenyuun keenya illee kana jechuun nutti ulfaatu. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkuma isa duraa isa jalqaba barreeffamee sana inni lammaffaan kunis akkuma isaatii. Inni immoo maal nama akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'a. Sirnaa fi barsiisi raajotaa hundinuu abboommii kana lama irratti dhaabbatanii jiru jedha. Akka jechuun maal jechuudha? Wantoota lamman kana irratti gootee taanaan kakuu haaraas kakuu moofaas sirriitti eeddeettaa jechuudha. Matsaafa qulqulluu guutummaatti eeddeettaa jechuudha. Maaliifi sirnaaf barsiisi raajotaa inni jedhu raajota birattis isa kanarratti kan inni dhaabbatanii jiru. Kan hundarraa alan bahu. Faayinaaliidha kuni jedha. Kanaaf jaalala yeroo jennu ija jaalalaa yeroo jennu isa kana beekuun baay'ee murteessaadha. Namoota nu jaallatan jaallachuu warra ormaayyuu kana godhu. Gaaffii ta'uu hin qabu. Waama tokko waan irra deebisu hin qabu. Namoota oolmaa nu godhan jaallachuu eenyuyyuu kana godha. Si mararsiifata abaluu koo moo kan inni naa godhe moo yeroo rakkina akkasii na baasee moo isa namaan iyyuu hin qixxeessu jedha. Bara jireenya kootiitti otuu waan gochuu fi danda'e isaan waan godha jedha. Sagalee Waaqayyoo moomaadha. Waaqayyoo waaqa kee garaa kee guutuu humna guutuutiin jaalladheetu nama immoo akka maaliitti akka mataa keetti jaalladhu. Baay'ee kun yeroo asirra ga'u yeroo dubbisu yeroo hundaa na qorana.
Maaliif nama bakka ta'e ittiin of gaafadha bakka ta'e yeroon of gaafadha ofii koon of dhabaan an keessan hin beekon. Dhuguma nama hundumaa wal qixxee ittiin jaalladhaa. Dhuguma nama hundumaa immoo akka mataa kootii ittiin jaalladhaa. Inni jedhu cimaadha. Garuu jaallattanii jibbinas fooyyessuu hin dandeenyu. Kun ija keenya kan ittiin mul'atu keessaa tokko kanaan. Kan inni irraa eegalu kan inni irraa jalqabu waaqayyoon guutummaatti jaallachuudhaan. Itti fufee immoo namoota hunduma laalchisee namoota hunduma yeroo jennu gaa an diigee dubbachuu hin barbaadu. Qomoon jira, warri nu jibban jira, warri dhimma nutti hin qabne jira, warra akka garbaatti nu ilaalan jira, biyya adii warri jiraattan, kilaasii mataa keenyaa, booksii mataa keenyaa warri nuu kaa'anii achi keessatti nu ramadan jira. Akka namaatti kan hin ilaalle. Waan meeqaan meeqa jira. Garuu maayin nama. Garuu maayin akka bifa waaqa akka fakkeenya waaqa uttumame. Nama hundumaa isa jedhu. Nama akka mataa keetitti jaallachuu ni jedhu. Dhiiran qabu dubartiin qabu. Sooressan qabu hiyyeessan qabu. Abbaa taayitaan qabu. Taayitaa kan hin qabne hin qabu. Qomoon qabu. Ulfaataadha. Kanaaf ulfaataadha. Garuu wangeelatu jedhe. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Nama jaallannaa hojii hammeenyaa kamiinuu hin jibbine. Anarraa taanaan eeyurraayyuu taanaan hin morbine. Kun baay'ee waan anas ta'ee isinis ta'ee gaaffii keessa nu gashuuf fakkaata. Namni asirratti ga'eeti kan inni itti ulfaatu. Kan inni itti ulfaatu. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 18 irraa akkana jedha. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 18 irraa. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 18 irraa. Boqonnaa 19 lakkoofsa 18 isiniif hin dubbisaa. Akkana jedha. 19 Ani Waaqayyoodha. Ani Waaqayyoodha. Dhaggeeffadhaa. Ati nama akka ofii keetiitti jaalladhu malee ijaa hin baafatin. Ijoollee saba keetii irrattis haaloo hin qabatin. Ani Waaqayyoodha. Ati nama akka ofii keetiitti jaalladhu malee ijaa hin baafatin. Gaaf tokko isinitti meera natti fakkaadha wanta kana na dhiba yeroo hundaa na dhiba. Obboleettii tokko jirti hin jajjabaatti baay'ee. Waa bakka hin jajjabaatti yeroon isin jedhu waaqayyoof nama of laatteedha, cimtuudha, tajaajiltuudha, wangeelaawwiidha. Bakka sagalee waaqayyoo kanas beetti. Garuu yeroo kaatee waan tokko aartu waan baay'ee torkaa bada. Nuyi mana turree mana keenya turte seenii mucaan tokko amma hin jiru biyya keessaa deemeera maqaa isaa onnee beektu. Naannoo biyya keessa Ingilaandiin jiraata. Isatti nutti meetu namni dhiphatee maalinnaan kadhata kadhachaa turree. Isheen aartee waldaa dhufteetti. Jaarsolii waldaa geggeessoti kun aarsaniiru. Akka tokko taate aarteetti manatti galanii dhufanii hin kadhatu. Hin kadhatu kadhataniitu waa'ee nama aarsee sana kaaftee bakka duraan waan tokko jetteetti yeroo teessu maal jetteetti shugguxii ofirraa dhabe malee shugguxii qabaadhe sila raawwachiiseera jettee itti miti. Yeroo ta'anii haasa'an ajjeefteetti waan tokko hin jiru. Amma gaa dhiisanii tasgabbaanii gara waaqayyootti deebi'anii kadhachuutti ka'an. Yeroo kadhachuutti ka'an kana kadhatteetu abalottee jennaan ati immoo meenuu kadhadhu namicha kana waaqayyoo akkachi buqqisuuf kadhadhu naan jette. Inni seen sila otuu shugguxii qabaadhe ajjeeseera jedhu yuuna qoreera. Amma immoo maal jedheen akka jedhee kadhadha harkaa fuudhee waan hin jedhu yaa waaqayyo gaati beektaa dhiisiif araara godhiif jechuutti hin ka'ee kadhadhee jedhee nutti. Yeroo tokko tokko nama akka ta'a. Isa fagoon ni himna. Isa qomoon ni himna. Isa warra nu jibbanii ni himna. Isa warra akka diinaatti lakkaanii ni himna. Waldaadhuma kiristiyaanaa keessa warruma wajjin waaqessinu keessatti illee baduu isaanii baduu keessan warri barbaadan jiru. Du'uu keessa warri barbaadan jiru. Kaleessa nama tokkotu naa bilbilee sa'aatii dheeraa na wajjinaa se'e. Tajaajilaadha naan jedhee naa bilbilee kaleessuma naa bilbilee sa'aatii dheeraa bilbilee takka raajii sa'a takka maal jedhaa waa tokko natti beechi keessaa quumna gara jiru. Waa'een sitti maal? Namooti baay'ee waldaa keessa kiristaanaa keessaa kan isaan sooma fudhatanii kan isaan mishigii lixanii kadhana jedhanii bakka jilbeenfatanii abaluun buqqisi abaluun asii kaasi anachi na qabsiisi isa kan achii deemsi jechuuf akka ta'e dhibba keessaa dhibba beekasitti ni manaan jedhu. Eessatti waldaa kiristaanaa keessatti. Yaa waaqa oo barbaadde guddinuma fakkeessi nurraa kaasi.
Buqqisii kaas. Isa qaalluun nu bukkee taa'u, xanqaa'ee nu bukkee taa'u, haduu waa ajjeefamu jennee kadhannu miti. Ani sayyuu hin jaalladhu. Maaliif du'a cubbamootaa waaqayyoon jibba Kiristoos isaan wala argu. Waldaama kiristaanaa keessaa jiraachuu keessan kan hin barbaanne. Kan isin irratti kadhatu, tsoomxalootii kan fudhatu. Namoota tokko tokko isin beektanii beeku. Mo'aartii warra pheenxee jedhu. An dhiyoon dhaga'ee dinqisiifadhe waan akkasiis hin beekon. Maanni mo'aartii warra pheenxee jennaan akka namni du'uuf namarratti kadhatu, akka namni hin eebbifamne namarratti kadhatu, akka namni waaqayyoon immoo dhagaa isaana kadhatanii jennaan dhaga'uu danda'a ta'a maalitti beennaa naan jedhan. Waaqayyoon dhagaa waan kanatti hidhaman. Kanaafi addoo kanarraa maalidhaa? Ani waaqayyoodha. Ilaa inni nutti dubbataa jiru waaqayyoodha. Nama akka mataa keetiitti jaalladhu. Isa sitti balleesse immoo haaloo hin baafatinii. Haaloon kan kootii. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irraa sagalee kana fakkaatu jira. Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irraa isiniin dubbisaa. Sagaleen kun akkana jedha. Maarqos 12 29 irraa. Akkana jedha Maarqos 12 29 irraati. Yesuus deebisee inni hundumarra caalu dhaga'i yaa Israa'el gooftichi waaqayyo keenya qophaasaa gooftaadha. Atis waaqayyoo kee goofticha garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan jaallachuu siif ta'a. Inni lamaffaan immoo nama akka mataa keetiitti jaallachuu siif ta'a. Isa jedhuudha. Abboommiin isa kanarra caalu kan biraa hin jiru. Abboommii guddicha. Abboommii guddicha. Waa lama jira. Abboommii guddichaaf ergaa guddicha jira Matsaafaa Qulqulluu Wangeela keessa. The Great Commandment, the Great Commission jedhu warra baran. Inni guddaan isa kana abboommii guddichi isa kana. Guddaa jechuun kan isa kanarraa hin jiru. Kana gootanii taanaan seeras raawwattaniittu wangeelas raawwattaniittu jechuudha. Kanaafiyyuu jaalladhuudha. Namoota jaallachuun diinota keenya baduu keenya warra barbaadan illee dabalatee jechuudha. Luqaa 27 irraa dhaqaa dubbisaa. Inni immoo itti dabala. Namoota jaalladhu diinota kee illee akka mataa keetti jaalladhu. Diinota jechuun du'uu kee warra barbaadan, baduu kee warra barbaadan, eebba kee warra jibban, ijoollee godhachuu kee warra jibban, ijoolleen kee akka ija godhane warra godhan, milkaa'uu kee warra jibban, yeroo hundaa galgalaa ganama kan si balleessuu barbaadan, isaan illee maal godhi? Jaalladhuudha. Yeroo darbe seenaa tokko hin dubbise. Seenaa baay'ee nama dhibuudha. Bara biyya Ruwaandaatti qomoon Huttuuf Tuutsii wal fixan. Yeroo wal fixan sana keessaa ollaa jiraatan keessaa ilmichi achi jiraatu kiristiyaana ture. Ilmi sun kiristiyaana. Warri yeroo sana ka'anii fixan Huttuu Tuutsii fixee Tuutsuu Huttuu fixa ta'eeti adda baafadhaasini. Na rakkisa bakka ta'eef yeroo baay'ee Huttuuf Tuutsii yeroo jedhanii maqaan isaanii walitti dhiyaata. Qomoo lamatudha isaan. Qomoo lamatu. Biyya isaanii deemeen ture. Akkanaan jedhe paastariin tokko. Isiniin kan isin gargaare qomoo baay'ee ta'utu isin gargaare naan jedhe. Maaliifiin jedhee nuyi Huttuuf Tuutsii duwwaatu jira. Isin garuu baay'ee bakka taataniif wal sodaattu naan jedhe. Keenya lamatu jira. Isheen lamatu seeyyuu akkasii. Amma ani Huttuudha ani Tuutsiidhaan jennu. Bakka ani lammii Ruwaandaati jenna. Hafeera eegazii ka'ee jedhe. Waa'ee dhumisi sanaa mana muuziyeemii hojjetaniiru lafeen namaa duwwaa kan taa'u billaatti wal fixan kan inni taa'u wayyaan ciccite kan inni taa'u tuulamee kan do'atamu jechuudha. Seenaa kiristaana tokkotu ture. Kiristaana baay'ee jabaadha. Lafa inni hin jirrettitu warrumti ollaa Huttuuf Tuutsii bakka ta'anii fi dhufanii mana isaa abbaa isaa haadha isaa cafacafanii ajjeesan. Dhufee gaafa argu Waaqayyoon loluutti ka'e. Loluu keessa ba'ee Waaqayyo eega kana akkasittiin otuu godhuu ilaaleeti an Waaqayyoon hin amanu jedhee dhiise. Kaadii ta'e biyya lafaatti deebi'e. Waaqayyo garuu eega sin qabee gadi sin hin dhiisu maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo eega sin jaallate numa sin jaallate. Haala keessan irratti hundaa'ee sin hin jaallanne siriis. Qalbiitti gaafa deebi'u namooti hiriyooti gaafatti manii Waaqayyo kana keessatti maal godhe badii ilmaan namaatu kana godhe gaafa jedhani Waaqayyotti araaramee qalbii diddiirrate.
hin deebi'e. Deebi'uu irra darbee kan isin dhibu namicha abbaasaa ajjeese sana dhaqee dhiifama godheef. Dhiifama sii godheera. Sii dhiiseera. Maatii koo akkatti fixxeetta. Wal dhaaltee kana goote haala akkana si gochisiise jedhee dhiifama godheef. Namni kun baay'ee guddatee jireenya fooniitiin baay'ee ol ka'ee baay'ee dagaagee namoota achi adda addaa jiran sana gargaarsa adda addaa gargaaruutti ka'e biyya alaa ture bakka ta'eef deddeebi'ee achitti fandii wayii barbaadee gargaaruutti ka'e. Yeroo gargaaruutti ka'e kana namichi inni abbaa isaa fixe sun ijoolleen isaa rakkatanii waan godhan yeroo dhaban gaaf tokko lafanni jirutti ijoollee isaa kana itti fide. Na beekta miti ani akkas ture naa dhiifteetta. Maaloo waa tokko si gadhaa. Ijoollee koo kana naa guddisi. Ijoollee koo kana naa barsiisi. Pirojektii akkasii qaba ture. Kana naa godhi jennaan hunduma keessaa akka jedheen. Ijoollee warra kaanii pirojektiin koo kana inni barsiisu amma haayiskuulitti. Ijoollee kee kana garuu hamma isaa yuunivarsiitii fixanitti siin barsiisa jedheen. Seenaa jaalalaa guddaatu achitti raawwatame. Eenyu kana gochuuf cimaadha. Gumaa baafatarraa kana. Gaafa Kiristoos isin bitu garuu gaafa ayyaanni waaqayyoo isin keessa buufatu garuu gaafa ayyaana waaqayyoo keessatti isin jiraattan garuu waaqayyo waan nama ajaa'ibsiisu waan safara ajaa'ibsiisu waan biyya ajaa'ibsiisu waan dinqii gochuu danda'a waaqayyo isin keessaa. Waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Seenaan kun seenaa dhugaadha. Hin guddise waaqayyo deebisee warra abbaasaa ajjeesan harka isaatti gatee inni immoo harka kootti fidee si gashee waaqayyo kunoo kana ka waaqni koo akkas ka harka koo jalatti galte ka ciqilee koo jala geesse ka jedhee tuun dhaadatin jaalalaan simatee hojii jaalalaa hojjete bakka ta'eef ija jaalalaan irraa mul'ate bakka ta'eef kiristinnaan isaa hamma eessaatti beekama jechuudha. Kanaaf namoota biraa jaallachuudhaan duuka buutuu ta'uu keenyas kan ittiin beekamu kan akka ta'e sila isinitti beera. Namoota biraa jaallachuudhaan duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos akka ta'uu dandeenyus. Yohaannis boqonnaa 13:34-35 dubbisa. Roomee boqonnaa 12:9-10 dubbisa. Namoota biraa jaallachuudhaan duuka buutuu ta'uu keenya ibsina. Karaan ittiin duuka buutuu Kiristoos Yesuus ibsuu dandeenyu Waaqayyoos kan inni ittiin mirkaneessee baruu danda'u tokkoof tokko namoota gara biraa jaallachuu keenya. Nama isa ijaan hin argine, nama isa ijaan arge, isa bira jiru kan hin jaallanne, Waaqa isa ijaan hin argine akkamittiin jaallachuu danda'a ree jedha Yohaannis irraa. Hin danda'a, hin danda'u. Kanaaf kan gooftaan isa jaallachuu keenya ittiin cheek godhu, cross cheek kan inni godhu, kan inni ittiin booqu faarfachuu keenyaan miti. Akka koo lallabuu keenyaan miti. Haasaa tarreessee tolee matsaafa qulqulluu qayyabadhee maal jedhee dubbachuu kootiin miti. Yookiin immoo aarsaa kennuu kootiin miti. Asraata kaffaluu kootiin miti. Hiyyeessa gargaaruu kootiin miti. Dhaqee waan adda addaa gochuu koo miti. Kan isin dhibu. Mul'ata adda addaa himuu koo miti. Tokkoof tokko kan inni ittiin beeku namoota gara biraa jaallachuu keenyaan. Kun hin fooyya'u. Sagalee Waaqayyoo. Waaqayyoo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Kanaan kan ittiin inni beeku jechuudha. Kan inni ittiin beekamu kanaan malee waan biraadhaan hin beekamu jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akka isin wal jaalaa na dhaggeeffadhaa laa. Yohaannis 13:14 irraa ka'ee yeroon isiniin dubbisa akkana jedha. 13:34 irraa ka'ee isiniin dubbisa. Akka isin wal jaallattanii fi abboommii haaraa isiniif nan kenna. An akkuman isin jaalladhee isinis immoo akka wal jaallattan isin abboomeera. Jaalala yoo waliif qabaattan kanaan namoonni hundinuu akka isin bartoota koo taatan hin beeku jedhee kanaan baru jedhee eewu namoota jechuudha. Kanaafituu waa'ee jaalalaa yeroo dubbatu Qorontoos isa duraa boqonnaa 13 irraa immoo raajii yoon dubbadhe foon koo ennanii hamma gubamee cincessee wanta godhamutti yennan godhe jaalala yoon hin qabaanne ta'e an akka duumessa bokkaa hin qabneeti an akka qodaa duwwaa waan tokko baachuu hin dandeenyeeti jedhee kan Phaawulos Qorontoos irratti dubbatus kanaaf jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kana jechuudha. Roomee irraas immoo 12:9 irraa maalidhaa? Namoota jaallachuu keessan jaalala dhugaa ta'u. Namoota jaallachuun keessan jaalala dhugaa ta'u. Waan hamaa jibbaa wanta gaarii ta'etti immoo qabamaa jiraadhaa. Jaalala obbolummaatiin ho'isaa wal jaalladhaa. Walii keessaniif ulfina kennuudhaa fi waliif dorgomaa jedheetu dubbata. Jaalala afaaniin ta'in sin jaalladha utuu hin jiraanne immoo duwwaan ta'in harrabaan jettanii keessan hin jibbin jaalala dhugaa waliin qabaadhaa. Kanaaf akkuma sila isinitti hime waa'een jaalalaa
dubbatamee hin dhumu. Yoo jaalalli laf maal jedhaa jaalalli baay'ina cubbuu balleessa jedha. Phexros duraa boqonnaa 4:8 irra. Jaalalli lakkaa'u waan biraa. Baay'ina cubbuu attamii yoo godhan illee jaalalli jiraannaan akkuma Waaqayyo baay'ina cubbuu meeqatu jiru jaallate isinis baay'ina cubbuu meeqatu jiru jaallachuu dandeessu jechuudha. Jaalalli hin jiru taanaan garuu baduu nama isaa barbaadu. Nama si'a tokko budaadha jedhanii deebi'anii nama fayyaadha jedhan namooti. Bakka hamma dhumaatti budaadhuma jedhanii qabu. Wanni fayyaa ta'e illee. Kun maa innoo jettanii jaalalli yeroo dhabamudha. Jaalalli jiraannaan garuu jaalalli immoo baay'ina cubbuuyyuu hin ukkaamsa hin dhossaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Bara amma jirtu keessa immoo baay'ee kan dhabame keessaa waldaa kiristaanaa keessaa iji bade keessaa tokko jaalala. Kana waanuma tokko ija jabinaan nan dubbadha. Waanan beekuuf waanan keessa jiru waanan arguuf. Dhuguma isiniin jedha waanan arguuf. Bakka. Hin jiru. Garuu ana isin biratti anaaf isin biratti maqaa Yesuus Kiristoosiin iji kun dagaagu. Ayyaana Waaqayyoo nu keessa kaa'an iji kun nurratti Waaqayyoo haa mul'isu. Namni jaalala hin qabne nama dukkana keessa jirudha. Yohaannis duraa boqonnaa 12 dhaqa laalaa. Jaalala hin qabu taanaan dukkana keessa dukkana jechuun maal jechuudha? Waan isan biraayyuu arguu hin danda'u isa fagoo miti. Dukkana gaafate waan tokko arguu hin dandeessan. Isa fagoo arguu isa dhiyooyyuu arguu hin dandeessan. Jaalala hin qabne taanaan akkuma kana. Namni jaalala hin qabne ofuma isaatiiyyuu rakkataadha namni nama jibbu. Yeroo hunda rakkataadha. Jibba namaa baatee deema. Kan ta'uuf hin jiru. Xinnaan jaallatu, guddaan jaallatu, sanan jaallatu, kanan jaallatu. Waldaa kiristaanaa keessa immoo warra jaalalli jiraa hojjettanii jaalalli dhabamuu irraan kan ka'e wanta baay'eetu badaa jira. Waaqa beekuun keenya illee namoota jaallachuu keenya irraan tokkoffaa yaadnus 4:7 Kanaaf waaqa beeka. Waaqayyoof sagadaan jira. Waaqayyoof nan jiraadha. Waaqa koo nan jaalladha hojjenna illee namoota jaallachuu keenyaan waaqayyoon jaallachuu keenya baruu danda'a Waaqayyo. Kanaaf firoottan koo iji inni jalqabaa hunduma garas caalu warra kaan hundumaa hammatee jiru maa innoo jettanii jaalala. Mee ilaalaa abbaaf haadha gidduu intalaaf ilma gidduu maatii keessallee bara jaalalli bade keessa jaalala dhugaan hinuma jiraata. Hafii Waaqayyo mana isaa keessaa qaba. Jaalalli abadu, waldaa abadu, biyyaa abadu, eessaa abadu aniif isin kottaa iji jaalalaa nurraa mul'achuu qaba. Iji jaalalaa nurraa mul'anne taanaan ayyaanni Waaqayyoo jira. Waaqayyo nuu kenneera. Kottaa hin deebinaa qalbii keenya binnaa hin ilaalla dhaabbannee ilaalla. Waaqayyo lafa kufnee jirru nu kaasa. Waaqayyo jilba mudhu keenya jabeessa. Waaqayyo deemsa deemaa jiru tarkaanfiin keenya laafeera taanaan Waaqayyo ol fuudhee nu baata. Anaan na baatee beeka. Har'as na baatee jira. Mudhukkii keessatti kan na wajjin jiru Waaqayyoodha kan nan ganne kan nan dhiifne. Namni nama dhiisa, haadhi nama dhiisa, abbaan nama dhiisa, ijoolleen nama dhiifte, haadhi manaa nama dhiisa, abbaan manaa nama dhiisa. Waaqayyo garuu nama hin dhiisu bara baraan. Maaliif ijoollee isaati dhiiga isaa nu dhangala'e? Deebi'ee axrii nutti jaara, deebi'ee bishaan nutti naqa, deebi'ee aduu gaarii nutti baasa, deebi'ee albuuda gaarii nu godha. Yeroo akkasiin immoo kottaa Waaqayyo ija isa ulfina isaan taane nurraa harcaasee ija jaalalaa kana anaaf isin irratti ammayyuu dachaa dirribii 30-60 nurratti dhangalaasu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Isa kana ija hafuuraan nurraa mul'achuu qabaroo jennu. Tokkittiin dubbadhe baay'eedha. Kana caalan deemu dhageettiin keenya muraasa bakka ta'eef lamaan sadan tokko dubbadheen ture garuu suuta waan hin deemaa jiruu fi dubbachuu hin dandeenye. Kanatti aansee immoo iji inni lammaffaa kiristaanni godhachuu qabu gammachuudha. Isaarra ilaallu yoo Waaqayyo jedhe torban dhufu ilaalla. Gammachuun maayini? Maddi gammachuu maayini? Kan namni ittiin gammadaa jiru burqaa gammadii godhamu maayini? Waaqa kan ittiin gammannu barbaadu maayini? Yoo Waaqayyo jedhe torban dhufu ilaalla. Kanaaf firoottan ko kan har'aasumatti hin dhaaba. Kiristiyaan adeemsa jireenya kiristaanummaa keessatti kiristaana ta'uudhaan jalqabee guddachaa adeemuun jalqabee achii gadi guddatee achii ol guddatee dalga guddatee sadaffaa irratti immoo ija godhachuudhaan mul'achuu qaba. Ija godhachuu yeroo jennu immoo ija godhachuu inni jalqabatti qabu keessaa inni guddaan murteessaa kan ta'e jaalala. Maaliif murteessaa ta'e jettanii jaalalli hin jirre taanaan gammachuunis hin jiraatu, obsis hin jiraatu, obbituunis hin jiraatu. Wantooti kanatti taa'anii dhufan ijooti gara 7-8 kun hin jiraatan. Kanaaf achirraa jalqabuu qaba inni kun kiidha, furtuudha. Waaqayyo ija akkasii ana garbicha isaatti godhu. Waaqayyo ija akkasii ijoollee isaa isinittis maqaa Yesuus Kiristoosiin haa godhu. Wanti ija akka nu hin godhanne
nu qabu wanta akka ija nu godhan nu qabu immoo Waaqayyo ayyaana isaatiin nurraa haqeexxa'u akkuma nan qeexxaa jedhe. Anarraa Ameen. haqeexxa'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Yoo akkas ta'e namoota biratti kiristinnaan keenya mul'ata. Ahizaabii biratti mul'ata. Warra Waaqaawwan biratti mul'ata. Waldaa kiristaanaa keessatti mul'ata. Idaa wayii isin qabnu. Idaan qabaatinaa jaalala malee namaaf. Jibban qabaatinaa. Abbaan fedhe sina jibbu. Abbaan fedhe sina ciiga'u. Abbaan fedhe baduu keessa na balleessu. Isin waan maal isin dhibe? Ani Waaqayyoodha jedheen. Ani Waaqayyoodha. Nama jaalladhu haaloon baafatin jedheen. Waaqayyoo anaaf isiniif jira. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Yoo akkas ta'e fooliin keenya nurgaa. Yoo akkas ta'e soogidda biyya lafaa ta'an. Yoo akkas ta'e ashaboo biyya lafaa ta'an. Waaqayyoo gooftaan maccaa isa dhageenyu nuuf haa eebbisu. Ameen. Gooftaan hunda keenya haa gargaaru. Ameen. Asuma irratti xumureeraa sagantaa gara obboleettii koo meetiittan deebisa.